Hey guys, how are you doing? This is Oral English with Sis. Oral English always working to improve your English speaking skill. Don't go anywhere. Stay tuned with us. Great. Har'ammoo jechoota ajaa'iboo jechoota afaan Ingiliffaa keenya bareechan yookiis boost godhan bareechan isaan kana muraasanii ilaallaa jechuudha. Aga xumura laba. Let's dive into it. Sooner or later. Sooner or later. Sooner or later. Dhageessanii beektu? Maal jechuudha laata? Sooner or later jechuun yeroon isaa yoo dheerates yoo gabaabbates haa gabaabbatu or haa dheeratu yeroo hagamiyyuu haa fudhatu wantichi ta'uunsaa hin hafu yookiis akka kana ni ta'a jenna yoo ta'e jecha afaan Ingiliffaa gabaabduu kana sooner or later ka jedhu kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Great. Sooner or later. Is it clear? Okay. Let's see one example here. Sooner or later, I will be there. Sooner or later, I will be there. Yoo yeroon isaa hagamaal fagaate yookiis gabaabbate ani guyyaa tokko achi nan jira nan dhufaa jechaa jirraa jechuudha. Dhufaatti keenya assured taanee nama tokkootiin yeroon isaa hamma maal haa fagaatu yookiis immoo haa gabaabbatu dhufuun kun hafu jechuu barbaanna. Sooner or later, I will be there. Sooner or later, I will be there. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Inni ka biraan immoo sooner example ima ka biraa sooner or later fayyadamnee jechuudha. Sooner or later, they might kill each other. Sooner or later, they might kill each other. Jechuu namoota yeroo hedduu wal dhiphisan wal caqacaqan wal lolan waan garaa garaa yookiis immoo waan ta'e irratti walitti bu'anii argineera yoo ta'e yeroon isaa gabaabbates dheerates wal ajjeesuun isaanii hin hafu baay'ee wal miidhu jennee shakkinaa jirraa jechuudha yookiis shakkaa jirraa jechuudha. So sooner or later they may kill each other yoo jenne yeroon isaa gabaabbatus dheeratus wal ajjeesuun isaanii hin hafu jechaa jirraa jechuudha. Great. Example ka biraa sooner or later he will marry her. Sooner or later he will marry her yoo jenne immoo yeroon isaa yoo dheerates yoo gabaabbates inni ishee fuudhuunsaa hin oolu yookiis hin hafu jechaa jirraa jechuudha. Just assured taanerraa jechuudha jechuun mirkaneeffannee akka sana ta'uunsaa akka hin hafne waan beeknuuf sooner or later jennee yeroon isaa gabaabbatus dheeratus ka jedhu itti dabalee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Mee isin immoo yeroon isaa dheeratus gabaabbatus ani biyya galuun koo hin hafu. Ani gara biyyaa galuun koo yookiis biyya galuun koo hin hafu jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaan maal akka jennu put your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Great. Inni ka biraan immoo don't beat around the bush. Simply don't beat around the bush. Kanaafuu kana fakkaatan yeroo garaa garaa ni jenna. So kana jechuun callistee naanna'aasaa hin haasahin yookiis immoo specifically wanta jedhamuu qabu yookiis immoo waan himuu feete yookiis immoo jechuu barbaadde sana jedhi malee callistee waa meeqa kana sana hin haasa'ini ni jenna. So afaan Ingiliffaan don't beat around the bush. Don't beat around the bush jechuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf don't beat around the bush, tell me the truth. Don't beat around the bush, tell me the truth. Yoo jenne callistee naanna'aasaa hin haasa'ini yookiis waa meeqa haasa'ini dhugaa jiru na himi. Dhugaa jiru na himi yookiis natti himi jechuu yoo barbaanne don't beat around the bush, tell me the truth. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Don't beat around the bush, tell me the truth. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Callistee waa meeqa hin haasa'ini dhugaa jiru natti himi jechaa jirraa jechuudha. Excellent. Asuma irratti immoo callistee naanna'aasaa hin haasa'ini waan ta'e yookiis waan uumame itti himi isatti jechuu yoo barbaanne immoo don't beat around the bush, tell me what happened. Don't beat around the bush, tell me what happened. Waan ta'e yookiis waan uumamee jiru itti himi callistee naanna'aa hin haasa'in yookiis immoo naanna'aasaa waa meeqa haasa'ini jechuu yoo barbaanne akkana jechuu ni dandeenya jechuudha. Excellent. Excellent. Don't try again. Do not try again or don't try again jechuun immoo kana irra deebitee hin yaalini. Irra deebitee hin yaalini jechaa jirraa jechuudha. Waan dhiibbaa qabu yookiis miidhaa qabu tokko yoo ta'e waan suni kana yaalini yookiis immoo irra deebitee yaalini ni jenna yeroo hedduu. So akka kana jechuu barbaanne don't try again.
Don't try again. Do not try again. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Akana jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Good. Kun waan balaa qabuuf irra deebitee hin yaaliin jechuu yoo barbaanne. Kuni balaa waan qabuuf yookiis dhiibbaa miidhaa waan qabuudhaaf irra deebitee hin yaaliin jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaan maal akka jennu leave your answer in the comment section. Put your answer in the comment section. Deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Great. Great. Thank you.